بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه دعوتك إنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إجاكم بكمو سجنتان كنا دبو دبي هرس اتفو فجرا سجنتا سندور دربان كيستي أمانة راها سعد فني هرس اتوم ففنا أمانة قصة جرجرات هيكما أمانة خالقة في مخلوق جدو جرو أمانة nama jidduu jiru amaana nafsee ofiitii fi iccitii ofiitii fi sammuu ofii jidduu jiru kan addaan babbaasnee haasofna. Amaanaan kun mee ustaaz irraa jalqaba. Amaanaan gosa akkamitti qoodama? Akkamitti ilaalama? Kan rabbii fi nama jidduu jiru dheengadda irraa haasofnee jirra. Amma amaanaa namaa fi nama jidduu jiruu fi amaanaa nafsee ofiitii fi sammuu isaa jidduu jiru nama sammuu jidduu jiru kaasna. Kanarraa jalqabnee mee amaanaa irraa isinii kennee jiru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تخينيا وقرب بين فليساتي في مرتيساتين متدوري هواسا خينيا خيسا أبما دي ما جرو يخين كتكاتي جرو يخين كسبب ساتي بيير ركون دفتي نمر ركون دفتي أمنتار ركون دفتي بولشين سافي ورا بولشيني في ورا بولشو هندرت ركون دفتي خان عرتي ربي يقول إنه في ديجا ونخون وانا كانت يا دور باتشسو أمانة وقاجان akkuma ustaaz Sufyaan kaasetti amaanaa sii fi rabbi jidduu jirtu. Salaanni amaanaa, soomanni amaanaa, zakaan amaanaa, hajjiin amaanaa, ikhlaasni kee wanni dalagu takka rabbii jecha dalaguulleen amaanaadha. Kuni amaanaa sii fi rabbii kee jidduu jiru. Amaanaa khaaliqa mahluuqa jidduu jiru jechuudha. Amaanaan lamadaa amaanaa hawaasa jidduu jirtu. Sii fi hawaasa jidduu jirtu. Amaanaan sii fi hawaasa jidduu jirtus bakka hedduutti qoodamti. Fakkeenyaaf amaanaa horii jira. Namni amanee horii si bira kaayyata. Amantee horii nama bira kaayyata. Amaanaa iccitii jira. Iccitii amantee nama waa himata. Namaa sitti himata. Atiin nama himata. Yeroo amma jirru kana keessatti haga wanni iccitii jaan hin jirtu jaan takka geessee jirti dubbiin. Yoo iccitii fudhattees. Horii yoo fudhattees namnummaan amanamuu hin jiru haga jaan takka gahee jira. Maaliif jennaan Nabiin sallallahu alaihi wasallam aakhira zamanaa keessatti islaamummaarraa wanni dura badu amaanaadhaa jedhe. Wanni booda namarraa badu immoo salaata jedhe. Amma namni salaatan salaanne ka amaanaa hin qabne akkuma naman qaanfanne kan naman saalfanneef dachiin balloo jaanitti wanni harkasaa geeta nama isaati. Wanni isa bira ga'e himuu dhiisuun numa haraamiu isa biratti. Kanaaf amaanaa sii fi gabrootan jidduu jirtu amaanaa iccitii jira. Amaanaa naamusaa jira. Amaanaa horii jira. Amaanaa hooggansaa jira. Amaanaa hoogganamuu jira. Bakkummaan rakkoon itti diigaminsi hawaasa keenya keessa dhufee jiru inni hoogganaan amaanaan qabu, hoogganamaan amaanaan qabu. Hoogganaa bira amaanaan eeggattu, hoogganamaa bira amaanaan eeggattu. Akkuma Nabii sallallahu alaihi wasallam bittaa gurgurtaa keessatti amma amaanaan nama jidduu jirtu hatta bittaa gurgurtaa illee amaanaadha. Namatti gurgurtu san waan itti gurgurtu san maqaa akkasuma gosasii orjinaala ta'uu fi orjinaala ta'uu dhabuusii forjik ta'uu fi orjinaala ta'uusii wanni kun hundi amaanaadha. Amaanaan sii fi nama jidduu jirtu akkuma amaanaa rabbiin nurra kaa'e sanitti balloodha. As dabrimmas bal'inaan tokko tokkoon itti deemnee dhufnaa amaanaa sii fi si jidduu jirtu jiramas. Sii fi si jidduu jechuun fakkeenyaaf beekumsi amaanaadha. Beekumsa nama tokko ulamaan islaamaa akka jaan jecha tokko namarraa waraabbattee fudhattee jecha kee guutee yoo maxxansite. Jecha kee guutee yoo barreessite. Copyright akka amma jedhan kana jechaadha. Jecha kee guutee yoo dubbatte. Wanni kun manquul ta'uusii namarraa fudhatamuusii osoo hin himne bakka irraa fudhatte illee himuu dhabuun kun amma amaanaa ilmiyyaa. Amaanuma sii fi si jidduu jirtu matuma kee jidduu. Tabiraa amaanaan mataa keetiitu dhagayaan kee, argaan kee, gurri kee, ijji kee. Guutuun hawaasa khamsa wanni wayin beekan san guutuun siidhaa si biratti amaanaadha. Waan kana hunda arra rakkoon hawaasa keenya keessa jirtu yoo barbaadan bakki itti wallaanamuu dandeessu bakka amaanaati jechuu ni dandeenya. Hoogganuunis hoogganamuunis waa bira kaayyachuunis gurguruunis bituunis waan ajaa'ibasitti ta'u bakkuma amaanaan bakka tana jirti jaan hin jiru. Nabii sallallahu alaihi wasallam amaanaan fuudhamtee aakhira zamaan keessatti haga warra abaluu biratti gurbaa amiina tokko jira jaanii himanitti ka qalbii isaa keessa hangi firii xaafii takka illee
yookaan firii goommanaa takka illee wanni amaanaa imaanni qalbii isaa keessa hin jirre jedhe arra yeroo san keessa jirre yoo jenne nama kijibsiisu kanaaf amaanaa siif rabbi jidduu amaanaa siif makhluuqa ilma namaa jidduu amaanaa sumaa fi si jidduu bakka sadiin baay'ee gaarii gara ustaazatti as deebi'a ustaaz Jamaal waan bareedaa kaasan keessattuu hattaa gadi buunee haga jecha namarraa fudhachuun amaanaa nyaachuu ta'uutti gadi bu'ee jira zaman ammaa kana keessa lakki naalii fi wanni kun muhimmiidha ila sammuu nama hatuudha sa'a yeroo keessa gad dhaabbannee garam deemaa jirra hattaa sammuu nama hatuudha sammuu nama hatuudha mee maaliif jirra keessattuu ustaazatti deebi'a waa'ee daldalaa fa'aa ibsaa nama kalee dhengaddalee ani daldala keessa jira jedhanii daldala itti deebina baay'ee mi daldala keessa hin jire jedhee baay'ee kaleessa baay'ee dhageenne ani daldalaadha sammuuna kana na dhiisaa jedhanii jechaan lachuu itti deebina. Ayyaa Abbaa Miccaa